Sa'id keenya gaa har'a deemee namtittii kana hin taane faana wal baree mucayyoo qal'oodha maalidha furdoodha amantaan akkasii waan hin jedhamin hin jiru. Akkuma isiniin jedhe gaa namoonni kun wal jaalannaan wanti amantaa kun rakkoon qabu maaliifuu namni wal gorfata wal deeffatuu danda'a. Garuu immoo karaa tokkos miidhaan qaba jedhanii miidhaan maali yoo jettanii innin kun egaa akkuma isiniin jedhe nama guddaadha nama jabaadha nama yaada naanneeffatedha malee ijoollee miti kan isa baaftisuma beekaa gaafa duraallee miidhamee arkee jira ayyuurratti gaafka ayyuu sanas osoo iyyinuu osoo dubbannu ijoolleen hedduun illee maal abbaa isaatii maali jedhanii isa kana arrabsaanii turanii sababni maanni sababa ayyuutiini. Ishinis gaafa TikTok irra baatu kabiraa turte gaafa kabiraa turte. Hawwi nikasi godhu? Nikasi godhu? Ani hawwiin jedhama. Akkam Sa'id? Nagayani. Hawwi baga nagaan dhufte hawwi akkuma argitan as biiroo keessa dhufee jira. Hawwiin nama bareedumsaan waancaa argatte. Kanaaf addeen gadda rooga malee jirti. Naafuu hawwi wal fuudhuu deemni. Hawwi wal fuudhuu deemni. Akkam jettee bara asii akkana bareedduu maal jedhamas? Akkam yookaan akka deemu maal naqanii? Mana naa kennitaa? Egaa addunyaan kun waa hedduu nu agarsiifti takka olidha takka gadidha takka immoo akkas takka akkasii takka immoo akkasillee namaaf taatii jechuudha. Viidiyoo obboleessi keenya Sa'id gadhiise tokko agarree jirra. Hundi keenya namni hin arginis jira jedhee hin yaadu. Asirratti immoo maal jechuu barbaade namoonni hedduun achirratti waan amantaan wal tuttuqanii Sa'id kanallee qaqqabanii lolaa jiranii jechuudha. Assalamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtuu bakka jirtanii nageenya keessi naa qaqqabachaa. Egaa akkuma isiniin jedhe namni kun oromummaa walitti qaba shanyummaa walitti qaba biyyummaa walitti qaba malee amantaa walitti hin qabu jechuudha. Namni waan wal kabajuu danda'uun oromoo sanaanii mucattiin Sa'idarraa asbaase sun maqaan hawwii jedhanii kan dubbattullee afaan oromooti. Kanas taate sana nama ta'uu ishiitiin kabaja argatu qabdi jechuudha. Asirratti namni kun amantaa walitti qabu hin jiru akkuma isiniin jedhe biyyummaa malee. Sa'id kana immoo baay'ee dheeraadhaan gorsuun illee hin barbaachisu nama bultee argedha nama jiruu argedha nama maatii qabudha abbaa ilmaaniitii waggaa dheeraas immoo nama bultii keessa turedha jechuudha. Inni yaadattu gaa mucattiin inni gaafa duraa fuudhes amantaa ishii maal akka ta'an waa'ee amantaallee baay'ee haasa'uun barbaadu maaliif yoo jettan ani yoo fedhe yoo dhagaan kun naa ta'a jedhetti amane anatitti amana malee nama biraa miti. Amantaa kiyya kanammoo isiniif hin liqimfamu bira taruu dandeessu malee amantaadhaan nama tuquun gaarii miti. Yoo danda'ame namni sun akka amantaa dhugaarra deemu gorsuu malee suutumaan waan hin taaneen yaani maafi kanan fuune maaf kananii maaf kanan baafne hin jedhamu inni nama guddaa Sa'id dhugaa dubbatuudhaafi. Kanaaf iyyuu akkuma isiniin jedhe kaa oromummaa walitti qabna. Yaa'u naannoo nuti itti guddanne biyyi keenya kun waan amantaadhaan wal tuttuquu jaalatuuf malee biyya Hindi keessatti namni amantaa hedduu qaba walii galee garuu numa jiraata. Kanaaf iyyuu mucaa kanarratti hedduus duuluun hin barbaachisu badii ni qaba. Innuu jaalatee miti na jechisiisan karaa tokko maaliifuu dubartootuma lakkaa'aa deemuun kun isaaf gaarii miti. Kaafira taatee maal taatee abbaatu beekaga. Ka abbaa caala ofiif yaadu jireedhe hin yaadu. Kanaafuu yoo Sa'id inni jaalatanii kabajjan ta'e suutumaan gorsaa malee jechoota adda addaatiin hin cabsinaa isiniin jechuu barbaada asirratti. Akkuma beekamu Roozaanii viidiyoo wayii gadhiistee turte dhiifama naaf godha namoonni na arrabsitanii gowwaa naan jettan jazbaa naan jettanii jette dhugaadha namni ogguu namatti aaregaa bareeddittii kiyya namaan hin jedhu. Ani Roozaa kana akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu baay'ee tokko kabaja baay'ee tokko jaalladhaanii nama gaariillee miskiinummaa nama qabdudha nama hammeenya hin qabne kana dhugaadha kun amala ishii keessatti waan namatti toludha. Garuu immoo badiin ishii guddaan Sa'id kana faana ta'uun
dirqamaa miti kun beekamaadha yoo qooda rabbii taate numa ta'a garummoo osoo durumarraa hawwii isaa kana ifa baaftee isa agarsiisuu baatte yaa'anii si eerumaa rakkoon tokko hin jiru ammuma kana haa ta'uyyuu jettee dura isaaf yaa'anii maal jedhama maal jedhee isiniif ibsare abdiitti hortee jechuudha abdiitti hortee mucaan kun kaayyeeffatee abdii isaa kana ishiirra keewwatee bakka boruuf ishiin naaf taate jedhee si abdatee jiru xiqqoo ishee hamlee isaa cabsitee hamlee hordoftoota keellee cabsitee kun dogoggora guddaadha jechuudha nurrayyuu jechuudha hordoftoota keerrayyuu mucaan kun yeroo baay'ee irra deddeebi'ee cabee jira jechuudha kanaafiyyuu kun dogoggora ishiiti egaa abbaan yoo hin feene dirqamaan namni walitti isaan fidu hin jiru garummoo asirratti dhiifama naaf godha hordoftoonni illee roozaan illee amalli isaa Sa'id dubartii takka yoo arge ijji irraa hin deebitu jette nama kana yoo gaafa addaan baan hammeenya isaas baay'ee dubbatuu baatanii gaariidha jechuudha amala inni hin qabnes kennuufiin kun akka kiyyaatti baay'ee fudhatamaa miti maaliifiyyuu jecha haati manaansaa isaan jettu sana irra deebitee ishiinillee amma jecha sana fayyadamaa jirti jechuudha inni dubartii tokkoon hin taa'u amalli isaa akkasii jettee ati maaf jechoota mucattii haadha manaasaa sana deeggartaa kun dogoggora keetii waan fedhee badii qabaatu du'aan dubartii kanarratti dadhabbiillee yoo qabaatu eeganni akka obboleessa kiyyaatiitti hirmuu hin danda'u ishiinillee akka obboleettii kiyyaatiitti akkuma obboleessaa ofii qabdee gorsuu malee social media irratti inni dubartoota takkallee bira hin taru jechuun kun anaafillee naan liqimsanne isinillee yaadatti kennuu dandeessu jechuudha nama kana afaan adda baanaan waa'ee isaas maqaa dhahuun hin barbaachisu kun amma istaayiluma haadha manaasaa sana haasa'aa jirti jechuudha immoo onneen keessa osoo si jaalatu ani akka irratti fakkaatetti akka yaada kiyyaatti sodaatu keessa kee jira malee durumarraa waanni kun akka neegalamne akka wanti tokko hin dubbatamne akka social media irratti hin baane maa jalaan afiin eega ishiin obboleettii kiyyaa hiriyeettii kiyyaa wajjin nyaadhee wajjin dhugee jette asirra bahuu hin qabu ture baaftee si heeruma jette waa meeqa qabattanii waa meeqa karoorfattanii bultee ooltee immoo sin fedhu jechuun kun anaaf naan fudhatamne durumayyuu ati ka dhufteef fakkeessaaf immoo mucaa kana hamlee isaa ka haftee cabsuu immoo waan akka ta'e naaf hin gallee ani kuni garuu dogoggora guddaadha namni nama ofii irratti shira yaaduun gaarii miti jechuun barbaada roozaadhaani rabbiin hiree gaarii siifaa kennu roozaallee namoonni hedduun abaaraanii jirtanii lolaanii jirtanii dhiisanii kalaas namuu waan fedhii isaa godha rabbiin aqlii ishiitti ishee deebisuu jechuu barbaada namoonni hedduun ishiif yaadanii waan mormassi keesse kun waan gaarii miti itti dhiisii sitti haa hafu jedhamellee ishiin gara biraatti fudhattee ani shirkiittiin buluu maaliin ta'u dhugaa dubbatuuf shirkii fi sihirii waan akkasii sodaatuuni dogoggora garuu immoo yeroo ofis taatu numa nama miti jireenya ofis inuma balleessite jechuudha shirkiin kun waan akkasii akkuma ishiin jette gaa amantaa ofiitti jabaatanii alallaa jechuunis hedduu tokko nama gammachiisa rabbi hiree gaarii siifaa kennu jechuun barbaadanii roozaa kana hammeenya ishee hin qabu asumaanis immoo Sa'id keenya gaa har'a deemee namtittii kana hin taane faana wal baree mucayyoo qal'oodha maalidha furdoodha amantaan akkasii waan hin jedhamin hin jiru akkuma isiniin jedhe gaa namoonni kun wal jaalannaan wanti amantaa kun rakkoon qabu maaliifuu namni wal gorfata wal deeffatuu danda'a garuu immoo karaa tokkos miidhaa ni qaba jedhanii miidhaan maali yoo jettanii inniin kun egaa akkuma isiniin jedhe nama guddaadha nama jabaadha nama yaada naanneffatedha malee ijoollee miti kan isa baaftu isuma beekaa gaafa duraallee miidhamee arkee jira ayyuurratti gaafka ayyuu sanas osoo iyyinuu osoo dubbannu ijoolleen hedduun illee maal abbaa isaatii maali jedhanii isa kana arrabsaanii turanii sababni maanni sababa ayyuutiini ishiinis gaafa tiiktokarra baatu kabiraa turte gaafa yuutuubarra dhuftu kabiraa turte waan akkasii gochuufi ka namni dursee wal amansiisuu ni qaba dhugaadha mucattiin oromoodha garuu immoo ani amantaa isheerrayyuu uffannaa ishee kana hin jaallanne oromoon kun ka aadaa fi safuu duudhaa qabdi
xiqqooffannaa isheen natti hin tolle malee ani waan amantaa nama hin galchu jechuudha. Waan amantaa nama annan galchu amantaa kiyya waan jaalladhuuf amantaa namaas tuquun barbaadu akkuma isiniin jedhe namni biyya guutuu walitti qaba malee amantaa namni walitti qabu hin jiru. Kan naa ta'a jettan amanuun mirga keessanii nama tokko amantaan dhugaa kana yoo jettan immoo suutaan amansiisu waan amantaa keessanii kana himuu malee waanuma amantaa waliigalatti haasa'uun gaarii miti akka kiyyattanii yaadni keessanis adda ta'a anarra. Komantiin barreessuu hin dagatiina waan amantaa baay'ee dheeraa haasa'uunis gaarii miti isiniin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Yoo dandeessan Sa'iid kana du'aa'uma godhaafi malee waan inni jedhamu takkittiin hin jiru jechuudha. Mucaan kuni maaf kanaaf sanarratti iyyuu deddeemaa ka jedhu sammuu keessa na deddeebi'anii maaliifuu jireenyi isaa kun tasgabbaa'ee akka hin jiraanne maal ta'eetu na jechisiisa malee nama yeroo kanatti waan amantaa mucattii haaraa fide kana yookiin fuulli ishii yookiin bifni ishii yookiin bareenni fokkinni ishii natti mul'ataa hin jiru. Maaf mucaan kun akka tasgabbaa'ee hin jiraanne olii gadi waan raakoo jira jedhee keessa kiyyanna yaada malee nama waa'ee nama filannoo kana keessa hin jiru jechuudhaan akka ofii kiyya maaliifuu mucaa kana beera meeqa dhufe jireenya isaa laaqaa jechuudha. Kanaafuu rabbi jireenya isaa durii sanatti akka gaariitti isa deebisutti du'aa'uma godhaafi isiniin jechuu barbaada. Egaa Roozaanis akka jettetti Sumeeyyaan hedduu isa jaallatti isatti haraaramuu barbaaddi ol baaftee haasa'uu saalfatte malee baay'ee isa jaallatti jettee dubbattee jirta. Egaa yoo dhugaadhaan Sa'idoo fi Sumeeyyaa waliin jaallattee dhugaa walii ta'uu agadhumaa waliin jiraatu danda'u jettee yaadde dhugaa yoo ta'e waanni kun karaa nama gurguddaa qabattee ishiinuu silaa hiriittii kiyya jettee si yaammattee walitti kophaa walitti dhuftan kan dhirsa dheenfitu sittuu dhufaa jirtiiti. Waliif fidiitii wal bira kaayetii walitti deebisuu yaalii isin jechuu barbaada. Egaa jaalala qabaatte inni gaafa magaalaatti biyyatti deemee ishii barbaadu ishumatu jalaa callise. Kanarratti badii takka hin qabu jechuudha Sa'iidiin kuni. Innaatis jechi kee gayaan sababa kiyyaan ijoolleen isaanii miidhamuu booda immoo anaatu waqqasamaa jettee jirta. Kanaafiyyuu warra kana ijoollee isaatiin akka wal argu yoollee haadha manaanuu walitti deebi'uu dadhaban ijoollee isaa akka ijaan arguu gochuu yaalii godhiisin jechuu barbaada. Maaliifiyyuu keerii yoo yaaddeef egaa akka jechaa jirtu kanatti warreen kun jaalala walii qaban akka jettutti innuu tole jedha jedhee hin yaadu. Maaliifuu dadhabee deemee waan inni hin godhin hin jiru. Bahee yeroo baay'ee akka dubbatutti inaaffaa keessa jira akkanan mana hin ijaarranne barbaaddi jedhee jira. Sanas ta'ee kana ijoolleen jidduu isaanii waan jirtuufu yoo dandeesse Sumeeyyaaf Sa'id waliif fidiiti araarsiisiin jechuu barbaada obboleettii keenya Roozaa. Wanni namoota keenyaa kun haasa'ames hin dhumuu baay'ee nama jibbisiisa. Kan magaalaa kanaa soo jennu gara biyyaallee waan akkasii eegalamuun hedduu nama jibbisiisa. Egaa waa hunda rabbi keeriyaa godhuu isiniin jechuu barbaada. Hundi keessan yaada keessan naaf barreessaa. Isinirraa hima badaa inni dhufa. Waanuma tokko nu balleessa. Inshaallah biiznillah waan banneefis egaa as baanee isinitti himnaan yeroo baay'ee akkuma isiniin jedhu waan sooshaal miidiyaadha wanti manaa waan manaati kanumadha. Rakkoon biraan jirtu hamtuun hin jirtu ijoolleen hedduun naa bilbiltanii maal taate waan koo jettanii umaan taanii fayyaa qaba alhamdulillah rabbil aalamiin hamtuun takka hin jirtu. Nama hundaa hamtuun mana isaanii hin seenii nama jireenyi isaa diigamaa jiru jireenyi isaa walitti adeebi'u nama ilmoo fedhu ilmoo haa kennu rabbi isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa jiraadha ijoolleen biyya Arabaa keessa jirru hundi keenya akka obboleeyyanii wal hordofnee walii boonya wal gargaarraa yaadaanis. Kanaafiyyuu yaada keessaniin na bira dhaabbachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Aga viidiyoo biroon walitti deebinutti turtii gaarii galatoomaa jiraadha. Yoon balleesses na of galchaa isiniin jechuu barbaada.